شوف هناك دي هربع باكورتي على تشوري لا هربع باكورتي تاجيلا ما قام متاجيلا ايوه برا ما انا لك سنت بس ما عرفتش لا فلا تجوجي لا نسال بستي سالبدو salpat tuh itu fasita تكامل دوجين بيكو مالك سيساف دي اوكي ما انا اغرسيستا Barikenya marite barabarza Andinama Eba Ansijira Gobdago Ansijira Ansijira Jesus go Eba Njiroi مالك نهار كيسه بام تاي تلساتو Eba mane diga go dino je thupda تكم Jirta Nagara كنت ما انا تجي Mana ala anu masih tedi do Fi Ebono ندب سالني كوش ندب سالني نستاي Ebono Jadi gabe tayo kuatat ganama gargala Kuma ke nusa akasuma ganama gargala uji mo ke tiri har panna ella be gala rabbi كانوا مكركين جبان ba ati ma kade mar tu hanto iya buji خلي جرو كسمه ware ama bujara ko akuma ke kana ko atu تكري amma mamna wandu de bona wa miti amma saganta kenya sarobi ana arama robi sagantacha komani an ma bisa handa hajiru سجنتا كم تريك jechuun naangalle نعم naani eboma ايه eudde جتشون شيشة جا maal gamana ke kaasure ebora هاي ما عندي لك ولي سيدي ما ترى بيتا yer ايه انت تو كمان كيس تدوي ريفو شيغري باسينا بيچكا asisira شيشة سانتي ساري بيت najera dewan dua sih jauh anon nani ali amma ina mana ugawa ga wayu kreni rubakan nama bina gaji ka gate ka لما تقول لي ملاك افكار ما بديت cuma kasih mereka akak isme Ramri akad bokos sukamu akad bokos sukamu ay Yesus Kristus alena wa bokos tu astati mak ala ya taf ilmon ira bate ugi kau tu mana tilaku ari mau nurati drama je charta افهم بيتو نتاسيغا ugana amanan jiru sat ugana nan anu ku wata ku amanan jiru na esa dia Bagi tio ke dia kele ay Yesus Kristus apa kena rasa awak kele uguma da ame ku dai me ko tudi Mana sih baca mana sih mesti kira yo apa gitu me Mas beta nan ugena je ugama sana ugena je dara an ugara amanan jiru man ilmu ira kare dure itu kare asal dia betri Mas beta nan ugena je ugama sana ugena je dara an ugara amanan jiru man bare beta itu rugi bale bosofre Kuran asiga ka dumi guyyaa saafaa kanaan kan dhuddee hin beekne kan haadha sedhusiise maalumadha maalasti amma kan sedhusiise Mari fi suri ya fi da babalatira Mari fi jaru oduun isin atti amma yoo naasoftate because why the first Adiwalako
Ama yeroo dhumaa waldaa deemu jaalatu. The second sagantaa bandiraarraa happy birthday deemu jaalatti. Lama tifu fidu. The last of the third is ati manaa koo waldaatti deebisaa jette. Sila kanama wallollee sii jira. Wallollee baay'ee wallollee bakka maalis sii jira. Rabuula mataa asiidhaa jette. Naa wajjin hin taate. Maaliif fedha? Qabattoo ol bultee handhuura irratti dhatanaa jette. Eeshee jedhu. Wagiira baatee katamaa keessa deemtaa jette. Haa ta'u jedheetas. Isheen immoo iddoo akkasii jaallattu. Kanaafuu ani immoo maal gochuu qaba? Wanta manaa koo barbaadu. Miti? Faaraadha sinaa jette. Ana ilmoo dhiira faaraadha jette. Amma dhufteen araadaa taatee dhufte gaa amma. Jaalalli waan dubaara jaala. Jaalalli waan namicha aarsaa ta'u. Anis jaalala koo na fedhe aarsaa ta'a. Maaliif namicha ogeeni araadaa ta'a. Araa dubbaa koo barbaada. Etu amma isheenii dhugee machaa koo dhageesse fiigaa dhufti. Sila sanaan rabsite bareedaa koo inafu biyyatti. Baashiraa koo inafu biyyatti. Ofitti na qabne. Isa isheenii yootiin dhuddute yootiin waldaa haxxate maaloodha itti haasoftee kanaaf dhaate kan dhudde. Ati nabbabee maala bitaa jitim an ila akka jedhama. Jechuun kun akka bartoota koo akka mate hojii immoo idhaan abba daaraa lafaatti akka sanadee duuri asii hojjechii jiraate as mana ciffaraa jiranii mana ciffaraa. Maaliif isin soogidda biyya lafaati. Asii waldaa jiraate asii yoo mana dhugaatii jiraate cilliti. Maaliif isin ifa biyya lafaati. Ijjarree jedheera. Simiti hime areellee dhuddeeraa jette. Simiti warroottii foloorii isaanii viyuu isaanii baay'ee gurguddaa warri beekamoo isaaniiyyuu arayyoo dogoggorreeyyuu inni nuu dhiisan. Injalane injal. Iggoo wabinas bara dargaggummaa keetti jiraadhu jireenya keetti waan akkataa ofa kulloo. Kan isin natti toltan immoo karaarraa kaattanii yoo daandii waaqayyoo irraa achi garagaltanii sababi keessanii quubsa amma gaa waan harmachoofteefi waldaarraa achi gortee mana dhugaatiidhaatti. Garatti gortu beektaa jechuudha. Ati lallabda gaafa. Duudhi dhalootaaf ifataadha. Soogidda. Qaba waangee amma walitti amma isa dhugaa akkasitti taaraa dhufaan barreeffni ammati. Yeroo mati sirraa galee du'aa soofnadeen callise malee garuu maali? Asii sachiisoo innoo tokkuma ta'e hundumtu waangee firraanfate. Inni nagaayaa fi taa'e deebi'e. Inni waldaasii kunoo deebi'ee mana dhugaatiitti gad deebi'e. Paawulos gaafa haasa'u wanta nama barbaachisu akka waan nama barbaachisnetti lakkaa'ee lakkatee furguggisee achi gate. Ati garuu warra dhugaatii gattee deemuu dadhabde jibba gattee deemuu dadhabde wanta meeqa gattee deemuu dadhabde harkifataa immoo ta'u manni waaqayyoo ishee akkas akkasechaa achi baame lallabamaa hin hojjetamu hojii waaqayyoo isa sana achuma keenyee dhufnee yoo hojjenne nutti tola malee arrabaanii wansi jira. Kunola abaluu fa'aa wajjin hin jira. Abaluu wajjin hin jiraan kee natti mul'isuu dandeessati. Garuu waaqayyo lafati ooltee dhuftee beeka. Lafati wanta hojjettee as deebitee beeka. Sitti meeran dhugaa waaqa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 akka kee ilaallata. Hin barbaada taanaan siin dubbisa garuu machooftuu maaf hin dubbisu dheeni malee. Siin dubbisa hin barbaada taanaan. Dubbisiidha. Asirratti tiksiidha kutuu ayimoo tiksiidha. Kottu dhaggeeffatu. Akkasiin jedhu ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beekti.
Dhiphina obsaan baadhu hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu hojiitti ergamte guutummaatti raawwadhudha. Isa fakkeessaa adeemtanii sittin hima kanaan durallee amala kana ansirratti argee hin beeku orma irratti garuu yeroo baay'ee nagarra wanta kana. Achi bedel Pepsi soofetti rageesse bedelee sadi xarbeeza jala keessatti. Beeku seeseeti beeka qala kanaafuu ati gowwaa ta'e jireenya keetti hin taphatee fataa jedhati brother fata pii free. Abbootii wangeelaa irraati warra aarsaatti maal baratteetti irraati? Jijjiiramni nuti uumnu guyyaa lama wangeela lamne guyyaa lama faarfanne guyyaa lama ejjaratanni argamuudha. Deemnaan mana dhugaatitti argamuudha nun. Mati. Maal baranne isaan irraa kan duwwaanaa deebisati maal baranne isaan irraati nu? Baay'ee asaadha. Abboon kan bakka rakkasa turisiree gudal qabeeraa araadaa ta'eeraa jedhi. Qabattoo boochi qabattoo haadhuma ishee hiikee jilba irratti hidhatanii shabidii immoo isaa mormaatti qollofatu barbaadaanu qullaa sii deema jedhitti. Kanuma waan siraa himatu waan biraa isaa dhuftee adeemnudha mateeratti dhiiseeti itti himatu. Sichi dargaggootatti dhugaa baatu jireenyi isaanii akka hin hidhamne maaliif hin beektaa akkasidha. Yaa dargaggeessaadha firiidamiin akka waldaa jiru beessayyuu yaa dargaggeessaadha gara yaadni keessa ofiitti gara garaa kee barbaadu. Kanaafuu anis keessa koo lafa barbaadudha. Cubbuudhaaf wanta waaqayyo nama ajaja gochuu dhiisu furaara beektooti beektaa cubbuu. Kanaafii gaabbaadhe akkas ta'ee jira. Israa'eliif ka'e gooftaa. Baay'ee narraati. Hojiisitu. Narraa lamba qonnaan. Amma rakkoon qabu. Sabbuu firii kana jeeqaa. Amma qalbii diddiirrattutti garuu gara tajaajilaatti nan deebi'a yoo jette lubbuu keetti murteessiteetta isa dhugaa waaqaati. Ani yoo dhala dogoggore naa dhiisa foonda dhabaadha. Booris yoo dogoggore naa dhiisa foonda dhabaadha. Ati qorqorroo gaggaraa ni deemte. Sinibbeen seetanii warra akkasii arrabanii dheeratu qaba. Deebi boo. Qulqulluun eenyuyyuu hin jiru. Qulqulluu eenyuyyuu hin jiru. Garuu immoo har'a dogoggoraa boriin dogoggoraadhaan hojii waaqayyoo hin hojjetamu. Waldaa deema fidhaa deemime. Akkuma keeni yeroon amma daqiiqaa koo nama si bukkeetti dabarsina gaabbisiisaa jira. Siifa galu ati maa hin deebinee? Ilaaftutti. Mataatti kan naqattee matarra. Jabaadhuma boriyyuun dogoggortuuti. Dogoggorri keessan poostii isiniin goona. Shoo kanan barbaadan dabali. Abbaa raaraa. Ameen. Ameen. Ani koo jira. Yeroo amma maatii si hojii gaabba. Etuu fabbasa kamtaata reetti kana bakka inaaf fabbataatti si bobeeni. Gaafa foonni ta'u walagarra. Guguroo yeri beekat. Korbe abbaa kun ari. Ebe.